Intaan nama sin hubanne fi nama sadarkaa kee hin beekne kan nama nyaatu dukkana osoo hin taane wanta dukkana keessa jirudha. Nama waa'ee namaa sitti odeessu saahiba hin godhatin sababni isaa boru waa'ee kee namatti odeessa. Jecha mataa nama nyaatu dubbachuurra jecha garaa nama nyaatu dabarsuu wayya. Bishaan guuteef nama quufee dhaabbadhu dabarsi nama lama bira hin taa'in nama sin hubannee fi nama sadarkaa kee hin beekne kan nama nyaatu dukkana osoo hin taane wanta dukkana keessa jirudha. Nama waa'ee namaa sitti odeessu saahiba hin godhatin sababni isaa boru waa'ee kee namatti odeessa. Jecha mataa nama nyaatu dubbachuurra jecha garaa nama nyaatu dabarsuu wayya. Bishaan guuteef nama quufee dhaabbadhu dabarsi nama lama bira hin taa'in nama sin hubannee fi nama sadarkaa kee hin beekne kan nama nyaatu dukkana osoo hin taane wanta dukkana keessa jirudha. Ebaluu kiyyaatti jira akkuma mabdiin as jala dibatu kana ebaluu kana naalaalaa jedha. Kan akkami arguu dandeettu akka saree acheessi daddarban. Tole wanni guddaan maali beektaa tokkoffaa qulqullina mana sanii ni beekna. Haalata hujjaanyi keenya ittiin keessumeeffamullee kama waliin beennu sanii isa san akka kabar gochuudhaaf dhoksuudhaaf kan jarri waan kana godhan waliin nu galcha. Garuu waan tokko wanni kun beektaa yoo bilchaattee sammuu guddattee bira lufte malee hawaasa kee tajaajiluu hin dandeessu. Namni aangoo balbala eeguu sirraa si miidhuu danda'a. Gadaantiin komitee biraa dhiisi namni carraa balbala eeguu argate si miidhuu danda'a. Kana hunda bira lufnee ardii afoosan kinoo teessoo afoosan namni achii kayya achii dhaabadhu siin jedhu jiru akka feetee warra gangalatte. Hawaasa keenya achumatti waan jirtuun nullee anillee dhufuun oolu waganaa kana waan jirtuun walitti funaannee qabaannu kiisii teennaa baafnee dhabnu namatti kadhataa namoota rakkatee namoota beelee namoota baay'ee miidhamaa ta'an haa gargaarru. Lammaffaa immoo waan kana koominiitiitti illee hin dubbanna rakkoota kan qabu akka wanni kun uummanni kun uummata hawaasa kana gargaaru uummata rakkate nama beela baasuuf achi taa'u ta'e hin hubachiisani ittillee hin himama. Kanaaf qajeela walitti haasa'u osoo hin taane karaa tasgabbaawaa ta'een waan jiru walitti himuun bareedaadha. Yaanni kanuma kalee amma sababni girigirri jarrillee kaafteef baqataan tokkollee yeroo jalqabaatti odoo ijaajjuun dhufin viidiyoo wayii waraabee jiru. Namoota anillee maqaa kanarra dhoonne wanna tokko amma ebalummaan viidiyoo waraabee haa abbaan fedhe haa waraabu wanni ani itti amanu tokko hojiin sun bareedaa ta'u saba keetu ittiin si galateeffata maana waraabde jetteen iyyin. Wanni ati dalagaa jirtu sun wanni ati waraabamee gadi lakkifame sun yoo badaa ta'e atuu irraa namichi sunuu irraa barate. Namni kun qullaan jiru mana ufiin jiru hawaasa tajaajilaa jira hujjaa jarraa buusaa jira. Oma hamtuu isaa dubbatan hujii isaa san turaga viidiyoon sun. Yoo waan turuu dalage taankii shukran ummata jedhaan. Yoo waan hin taane dalage inni uf argeetini waan sanirraa fooyya. Mee sababuma eengada ijoolleen viidiyoo waraabde jaran ammaal balleesse jedhee miira tasgabbiitiin gaafate. Akkanatti namni asitti namoonni waraaba nu namni nu kaa'anne ilma ishee ebaluutti ebaluun fa'a madiina irraa finne as kaa'anne namni biraa akka viidiyoo asitti waraabne barbaanna yaada akkanaa jedhan. Yaadni kun rakkoon akka jiru mul'isa. Sigalee. Kuni beekamaadha bar. Dhosuullee hin danda'ani maal asiin tura ofii kiyyaa seenaa waraabaa ba'aa turan ofii kan kooti. Kuni beekamaadha. Qoshaashaa mana algaa isaanii jala gadi fuudhan hujjaajota. Ijoollee teennayuu seeraan hin qacaran yoo barbaadan. Waan duraan beenu kan qacaran sanuu irratti farqii qabataa qacaran dhugaa rabbiin waa dubbisu. Farqii irra qabataa qacaraa turan. Oma silaa warri biyyaa kafalee fuudhisanii koomiteen asiituu irra farqii qabatti. Walii galanii rakkoo hedduutu jira mana san keessa beekamaadha hin qulqullaa'u akka laayyotti. Almuhim rakkoo san qulqulleessuuf koominiitii jabduu. Koominiitii jechuun uummata kana bakka buutuudha. Bari koominiitiin qoree hajjinnaa umraati malee koominiitii yaada kana keessan galtu isin qaxarree jirraa us jedha waan nu isinitti kennine dalagaa jedhaniin. Deengadda rakkoon akkanaa tunkaate alaa dhaga'ee koominiitiin waa'ee nu ajaju waa'ee nu gargaaru hin jirtu. Hujii barbaadan hujii isinii kennine hujii keessan dalaguu malee wanni dhimmi kun ilaalu mootummaa biraa hin ilaallatu koree hajji umraa qofa ilaallata tolchus balleessus
wanni sin dakalu jiru afaan keessan qabadhaa jaan hatta nabdicha kuffaa balbala san jira nagaa mataateen kun raawwatamtu fagoodha girrigirri kana viidiyoo waraabuun ol waan maxxansuu dhabeef hin beeku malee Abdul Shakur qaama hoggansa keenya makara jiru kun nin beeka barmaaf siin jedhe beekta komitee hajjinnaa umraati itti gaafatamummaa guutuu akka dhugaa lafa jiru seerris akkasuma jedha garuu komitiitiin ammoo dandeettii waa hojjechuu afaan waan ittiin dubbatu akka namni keessan hawaasni achi keessa jirullee qacaramu gochuu nama qacaramu kanallee namni gulaalu community achi makkaa kana maaliifi koreen achirraa biyyarraa dhufte homaan beektu nama kanan beektu nama ummata tajaajiluu danda'u hin beektu waan ta'eef namni nama qacaramu achitti kaleessee namni gulaalu community makkaa achi jirtu sani. Yes. Kanaaf akkuma rakkoo namaallee argite rakkoo nama achi keessa rakkateellee argite komitee biyyarraa dhufte kana waliin mari'attee ka furtu jaruma aangoo guddaa qabu komiteedha sirriidha beekama communityleen ammoo achi keessatti gahee guddaa qabdi jechuu barbaadeeti sheekaan wal argitanii jiddumaan sheekan Jummaa dhufa alfidi gaagara jiddaa Madina jira sheekan wanno dhufa enu kamsaas dhufa Jummaa dhufa alfidi gaagara jiddaa keessa walida wallaka gareen isa uumame wayillee ni jira jiranii gareen sun immoo andabbadhee jennaan na waakkate inni immoo nama naa godhanii ebaluun faanaan jedhe namni sun yodomaan bira jiru Umari mamaa hin beekta Umaritti bilbilee Umari maqaa biraatu nutti mee yoo inni bilbiluun immoo Umariin bakka tokko jirra nishuuf ka inuma laallaka mee keessa walii bilbila Alaikum assalam wa rahmatullah Jirta akka mangisti nama. Jira bishaan kami. Ati mangisti ma bar wallahi. Tawweda inshallah. Mataan kun illee bada boosu masii kalfeesi ka wallahi yelle kan kee kana ta'e bada kamal. Barkaraa namni waan namaa mormoru ta'e bakka sanii nan qatu. Sobboona jirta sobboona maal jedha jirtu ishee. Sobboona bira jira alhamdulillah. Ol galchaame koo gurbaa waslaataa kana. Sobboona akka Dubaay sanii. Ban Dubaay mee maal godhuu dhufan? Ban Dubaay dubbataa jirra rabshaa barbaaddoori Dubaay kun. Abboo Keeniyaan waan organitu Keeniyaan ka ta'u miti bir. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirta sobboona. Keeroon kun ergee Dubaay kana diinatti na kennee waraana biyya kanaatitti na kennee narraa feeshee kamaal dhagaye. Maal angoo godhatanii iyyuu ati achi bulchee nasaa bulchaa inni jittan bulchaa jira. Ati Dubaay hin bulchee iyyuu. Bara akkuma isin iyyisiiftan kana iyyisiisa. Abu Dhabitti achi garagalu namni hin jiru lafa malee jedha haaleen itti garagalu akkasuma nu xiqqeessee majalti kunu. Erina yaad. Tokko hin argaa barii dhiichiftallee maali ati galgalaan immoo gitee nu sirba deemne ati gabbaatee dhiichifta. Bisha. Wallahi isiniin tartu yoo maraayyuu bakka. Ati immoo kana galgalaan. Sirba eegale. Baay'ee kamal ka jedhu hundaa yoo nu fashee kan yoo magara makkaru. Abboo isin ummata humaara argitanii isin nama kuma keessa sheekaa roobe hujjaa janadda jira. Kan biyya maanu ko. Iyya maanu ko. Miira keessaa malee. Abdi waan sheekaa roobe biratti hin kaasin jaartii itti fuudhee harkatti jaartii gatte keessichina. Bari kunoo suuraa hin argitanii wallahi Jummaa dhufa walii dawwalaa jirra bar keessa namni wal waraanee gastii namaa waliin dubbataa jirra. Laakiin irra caalaan faatellee Maammadolleen sheekaa roobe dhaanya sheekaa roobe addabiyyaa kana dhufee hojjaa Kiingira keessa. Wajjin keessan guutuun narra guyyaa himaataa ta'e kamsaa gaafa inni dhufe wajjin keessan guutuun narra koottaa na bira. Ajii Inumayyuu koreen inni jedhu sana numaan argine inni koree jira koree wayiitu lafan jirtu ani yoo inni dhufe fuudhee
mana bashaa keessan fidee achitti ashaa goosisee sibira gaffide yookaan xawaalii sibira dhufnaayyuu. Kotta alaatuula kotta. Yeroo bira deemna jee. Ani lakkoofsa isaatii ergaatti dubbimaa. Dhaabarra isin dubbisaanii. Kalaata taala mijeessiyyuu qophii achitti goona fi girigirii jalaa gadi fuuna. Deemuu danda'are haadha dhiisee haadha waliin dhufe. Rakkata maaltu si gayyaati waan namaatti ramaa gotaa dubbata deemuu dadhabu abbadhiisa. Ani barna dhiba. Ati maal namni Eeroo fi abdiin callisame. Sheetichi booksii Ameeri beeyti rabbi deema moo booksii tamaruu deema wanni na dhibee irra booksii. Akkam booksii akkam. Abboo ijoolleen ajaa'iba kan. Ispoortii hojjetaa argee baada asirra Suudi Arabiyaa deema Kingi Kamaali sodaachisaa. namni barnuu ni sodaata. Booksii Kingi Kamaali sodaachisaa. Kingi Kamaal maa waan nama dhayaane sammuudhani malee bar booksitti deeman. Namichi deeggarda keena dhiisa. Sheekh Robeet suuraa Madiina ka'ee jira. Abbo wallahi dan wasaltanyi fakkaata abbo roodora dukaan fakkaata. Arge barna ergee jira Sheekh Robeet na ergee jira suura awwaluma na ergaa dhimmatan sine malee. Wallahi maali. Akkasitti rabbitu hundaa sin dandeessisee abbaan fedhellee waan fedhe jiru tarabbiitu caalaa hunduu deemee harkuma keessanitti dhufa. Isin immoo obsa qabaadhaa hima fuudha. Booksillee osheetichi barate isin akka kiyya malakaara Rasulullahi bichaan karaane ofirraa ittuma qaqqaraa akka booksin isinitti hin deemne harkuma keessanitti arga. La. Dirree kabajaati. Wallahi nama isa caalaa yunatti bookkisaa ture natti dhaadataa ture ni simadhee Ramadaana keessa nama naa jecha. Najjeesuuf guyyaa sadi salaata dhiise fastii waa bee tokko kunoo asii argee nyaachisee obaasee geeggeessee annama tokko ka wallaahi kana harka dha'ellee kanatti harka dha'ellee semsem naa wal qixooma. Waan ka harka isinitti dha'ee duuba jirra waan ka harka isinii dha'ee malee waan ka harka isinitti dha'ee walitti gadi yaanama kun hojii kennaare mindaan nu barbaachisa. Wallahi sabboon amaali beeyta nama beekuu dhabe maleemu. Abbo beeku fi baattu maal gooti wanni sheeka fi qeesii taate muluun yoo deemte kaar goree ani beekaa biraan agarre sheetichuma biratti argaa ofumaa lallabani. Chaaffee raamizuu odoo kokkolfee abbo Kamaal natti fida abbo Kamaal desna jette jedhu deemee harkuma sheetichaatti ruuza nyaatee biyya ofiitti Ameerikatti. Anam madagay sabboona warra galee taa'ee duulee asitti yoo inni akkas isaan jedhe jechuudha. Warra baay'isawee fi warra biyya Arabaallee jecha warra biyya irraallee dhufe isuma biratti argama miskiinni kaayilee fuudhee isa Riyaad fuudhee fida kaayilee fuudhee isa Jidda fida kaayilee isa fuudhee Makka keessa olii gatu. Bar waan deengadda jedhan santu jira qocaa sitti muranii jennaani namichi guddaan olii sun keessa jira jedhee yoo inni hin jirre anumaan an godhan dhakaa kiyyallee tuma oolan ajjeesuu hin danda'anii jedhe sheetichi guyyaa si wajji kolfeetinii waan anan maree funaan jedhu sanillee bargaaf tokko ragadee maa ragadda jennaan Sheekh Kamaal hin gaafa lubbuu an hin karaane sheetichuu ragada jira Maadeen gadda bar muuziqaatti banatee kootaa buna dhunnaa jedhamu. Ati jajjaja anaafi Uummanni nama dhibba ja'an na laala ni banna. Tani bar uummata Gaafa kamii? Kamaal sabboona Kamaal gaafa rabshaa galchu jechaadha dibbee banata kanaaf rabshaa jammaree tanaan dibbee banate laalaa jira beekama jalise anaa fi ishee Abu Muazzam bara asirratti miidiyaa kanarra waliin dubbifnu viidiyoo kiyya tokko guutuu viidiyoo 100 meeqa kaasii rabbii jedhii jennaan hayyee jedhee kaasee beeyta ergarraa ani gaaf tokko bakka deebi'ee baaroo dha'ee jennaan mushrikitti naan jedhe abbo ati kakaraate si rakkisi awwaanyaa denna rakkise ilmi rabbii himi malee mushrikummaan himini deebi Sheekh Kamaal hin gaafadhu anta akkam isin lachuu jedhe yoo ati morkite an subirraa jammara jedhe sirba kana bar morka isatti deebi'uun amma sheeticha rabbi morka nama sheekatitti deeme nan godhini abboo quraana karaate malee gaafa sideettu haate akkuma anarraa dhiqanii si guddisanitti nallee guddisanii quraana rabbittu annu caalchise kabaja walii godhu wayya jedhe
Akkasanii hunda harka isaatiitti ana bicha rabbi achi fidee Sheek Kamaal hime bicha. Sheek Kamaal harkatti kuftee akkanaan hin jenne asumaa deeggara. Nasri aloloti koloneeffatee yoo inni ol ka'e Kingi Kamaal ol ka'e jedhuun ol ka'a yoo inni gattee jiru gatta. Argee bara kontinaa jeesee. Wallahi subboona rabbi dunyaa sitti haa kennu kootu. Anillee yaada dhufuu qaba yoo anillee dhufuu natti tolin ati umraa godhe ramadaana rabbi si haa fidu asumarraa doolaara 50 birrii 50 birrii biyya sanii 50 ol darbe adada jihaatiin gaafa ramadaanni kalaa'e sirraatu algaan bultu akka namaa. Ma asli yoo ani qeerroo biratti yoo algaa bulu wallahi nuti si danda'a. An qeerroo biratti algaa buraa Sheeka bakka silaa namni erge arabatti na ergee achitti tumame achi bara nama karaa jalaatti. Karaa qofa murattee darsoomatti murattee dhuftee jennaan ramadaana nyaanni bash. Abdii qaba. Abiibikiya wallahi kootu akka feete kootu mana kenna bultaa wanni algaa si qabsiisan jiru umraa kan geeffirraa qootee akka feetetti kanas wannummaan nyaata iddoo kennile walumaan nyaatee rakkoo qaba. Awwaa takkitti isinitti abdiyya kana namni dhuftan. Sheekamaallee ta'ee qeerroo mana kiraa qaba. Firaasha kiyyarra raftuuni nyaattu makiina guddaan isin oofu Burjal Khaliifaa isin geessa. Sanii achiin abshir azira asii achi gara ogaleen qeerroo qaba achi as gara gallaan inni Sheek Kamaalii fi qeerroon na bira abdiin na bira ani maal sodaadha sila biyya kanatti illee kun oofuma danda'a. Suudaan itti rakkan Suuditti irra kan gizee manfu'aa jiru Suudiin ana haarawaa miti bar umraa dongoliin na fuudhan malee. Yeroo duraa fi koominiitii cimaa wayii waldaa jiraatota Makkaa jennee ijaaraa jirra. Keessattuu qeerroon biyya garaagaraa dhufan kun akka rakkan akka baasii garaagaraatiif hin saaxilamne. Walitti dhufeenyi kun amma Nasriin namoonni ijoolleen feemasii bebbeekamoon kun walitti dhufuun keenya kuni waa hedduu jijjiiree waa hedduu waliin mammari'annee deemnee jechuudha. Namoota akkanaa kana gara Makkaa umrallee asiin godhanii wal argaa hawaasa kennallee taatii yaada akkasiitii fi sagantaa tokko uumnee jirra. Marii ciccimaa geggeessuu ennaa. Qoreessi mannaa goonaa waa hedduu dalaguu fi sagantaa karoora kaa'annee. Rakkoo hujjaaja kan ofirraa galchinee waa baay'ee dalaynaa. Bakkuma jirtanii sappoorteeshinii nu gootanii. Haala bareedaan akka biyya kana namuu dhufee hatta ulfaatotallee fiduu barbaannaa. Tajaajila qabdi jechuudha. Tajaajila qabdi jaarsi maa deemte jedhee. Sheek Kamaal. Faatonni as na bira qubatu. Qeerroo takkitti si biratti qubatu si amana. Sheek Kamaaliin tanka jedhu. Kana irraa haji beeyti rabbiiti gale mojarri sun sadan muluun akkasitti nyaata isa wajji nyaata keessa gurgurte. Wallahi warra har'a iddoo isee ijoollee natti jedhanii gurbaa tokko achitti natti seenee Sheek Kingi Kamaal naan jedhe wallahi billee bakka waa nyaanutti bakka hojjaajaa san ture. Fira jaraatti dhufa fuudhee achi fidee achi waa nyaataa jira mana Abashaadeetti. Dhufee waan akka girdoo kanas banatee inni anuma bichaa si'aayoo dhufu ani faateen hedduu na marsanii jiran nama baay'ee badee Kingi nuudhumatti qarabuma sii dabarre. Si keessummeessaarani seeraan. Kamaal. Edaa tokko bichaa mi lafatti illee si marsanii naan jireen na salphachiise. Galatoomi sumaalee kiyya kaan kiyyuu. Si keessummeessaarani bar itti himee jira ba. Waan dingadhu yaa Kamaal. Viidiyoo gurbaan adiiman tokko viidiyoo naa dalage jedhee ani viidiyoo si dura dalagee jedheeni. Yaala manaa hin eegaa. Video nu dalagi kamanni kenna support nu goda ka takani raja tani amara bicha mi joro bolle rakenta kam jaja leni fida ila dagai jaja leni fida goda eno jedda yani guya wai balbalarra loha mulisa kamana kafe huda dalene taniti ala wasena nyaata qophaa'illee goonee nama tararee achirratti nyaata dhadhama akkasirra hojjannaa. Inshallah. Inni illee tokko support godhu. Jidda. Alaikum assalam. Makka. Live jira. Abdi ati kamni makam tayyara narra ofta tayyaruma foto bichana. Sittin. Abdi welcome. Sittin narra. Qeerroo. Bas daqiiqa nama wayii sitti ergee huccuu wayii ergiteefi.
Aminni. Ishee qabu. Ijoollee wayitutti ergee ture. Inshallah yoo rabbiin jedhe abbaa abdiillee Dubaay jiranii? agaa Lakki Sheekh lakki Kamaal Suudii achi jira. deemu makkaan hin dhufu jedhee achiin booda Onnoo hin beeku kana meetu na namoota dubbisa. tokko tokko na saaxinaa maqaa akka abbaa abdii fa'a. Sheengi qabu dhagee.